Video kana waliin tura dhaggeeffadhaati like gochuu hin dagatina asumaan subscribe gochuu hin dagatina egaa har'a waan haaraa qabadhee isin dhufee isin jira innis yeroo biyya alaarraa galtan jechuudha Saudi Dubai Qatar Kuwait Jordan kanneen kana fakkaatan jechuudha meeshaalee akkamii akka qabatanii dhuftan yeroo Itoophiyaa dhuftan meeshaaleen sun kan sirriitti isin fayyadu jechuudha waasinnaa tokko kan isiniif ta'u jechuudha kanneen isinitti himu kana jechuudha yoo itti fayyadamtan dhibbaan dhibbatti isin fayyada jechuudha maaliif ani waan hin beekuuf jechuudha meeshaalee akkamii finnee yoo dhufne Itoophiyaa keessatti gatii nuuf qabaa kan jettan jechuudha zim jettanii koshonshola waan arge walitti hartanii dhufu irra waan isin fayyadan jedhee namni isinitti hime osoo qabatanii dhuftanii gaariidha maaliif qodaan Itoophiyaa keessa guutee jira wanti hundinuu guutee jira gatiin isaa sana waliin caalu baasitti isin itti baaftanii achirraa as fiddanuun yeroo wal bira madaalamu jechuudha isaatitu yoo caaluuti jechuudha isaatti baamtatu sanatu caaluu danda'a jechuudha kanaaf meeshaaleen isin itti himu kana fudhattanii dhuftanii baay'ee gaariidha jechuudha amma ijoolleen keenya irra hedduun maal finnee dhufnaa yoo maal finnee dhufnee gatiitti nu ba'a waan akkamiin finnee dhufna kan jirudha jechuudha akka kiyyatti akka waan argattis jechuudha wannan isiniif himu biyyoota alaarraa yeroo dhuftan tokkoffaa moobaayilii smartii ta'e jechuudha bilbila smartii ta'e qulqullina qabu Samsung Huawei kanneen kana fakkaatan jechuudha kanneen yoo qabattanii dhuftan asitti gatii gahaatti gurgurattu silkiin biyya alaa hedduu barbaadama asitti baay'ee barbaadama jechuudha kanaaf gara Itoophiyaa yeroo dhuftan waan akka bilbilaa kana yoo isiniif danda'ame bilbila qabadhaa kottaa mobaayila jechuudha mobaayila Samsung M3 M10 jedhamu sana fayyadachuudha baay'ee barbaachisaadha maaliif asitti gatii guddaatti gurguratu tokkoffaadha kun inni lammaffaan ammoo yoo